Jaallan wareegama waa xiqqootiin kaasu hunda maqaa dha'uudhaaf xiqqoo imimmaanii danda'eetuun dubbisu warra sadeen makkannaa waa xiqqoo isin ibsu. Huseen Umar Guddaa, Adam Ali Ahmad, Hasan Muusaa Hasan, Abdallaa Mahammad, Abdallaa Muusaa Battakeera diinallee qoqommisee ofiif wareegameera. Wareegamtoota walakkoo waa xiqqoo isiniif himaana taqasaa jaallankoo. Said Muhammad Ali Saidi, Umar Muhe Hasan Muhammad Saidi, Ali Arbiye, Abdallah Ahmad Ali, Nurjaja Gabarta Lubbute Sankali, Rabbi Sinif Balbala Jannata Allah Undadini. Wareegamtoota Garbii Dirree, Sheikh Umar Muhammad, Umar Jamale, Muhammad Ahmad, Ahmad Abdallah Qallicha, Umar Muhe Abdalle, warra Nurjaja Lubbuu Qaalii Kafalee. Wareegamtoota warra Abbo Obbolaa Lamman Dhabne Dhagaymee Abbo. Amaduu Muhammad Alikko, Adam Muhammad Alikko, jannata siniif kadha jajjabeewwan biyya koo, walaloo kiyyan laaliin gubateera keessi kan koo. Wareegamtoota Baatii, Arbiyyee waluuf kan akka hammee mootii, gumaan keessan tachaan siniif baatii, rabbii siniif balbala jannataati. Biyya keenya eeguudhaaf lubbuu qaalii laattanii, duutan hin jedhamtu isin shaahaddanii. Wareegamtoota wasan gurguru, shaarii huusan kan akka Muusaa Muhe, Hasan Sheekh Umariif kan akka Hasan Qaallichaa baasaa jira qeerroon gumaa keessan tachaanii rabbi isin haa qananiisu jannatul firdoosiini. Kana qofaa miti warreen nuti dhabne guyyaan lama keessa 60 dhabne gumaanuma bahaa ilmaan haqanne na offoltaa